الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. برنوتك إن قاعدة نورانية يوكان حروفة يوكان دبي سبرتها جرورتي درسي جهبرني تربة فرقين نجر سندرسا مالي ردي بيوان أمد إسا درا وصنبرتين كان أكلال وما سيفيدو اللي تيف إسا درا لال تمالي أكا إتآنو اللال akkasuma maalii waan jedhan sheer maalii godha namaan gahin biraa akka ga'u. Darsii torbaffaa kana barnoota keenyatti yoo deebinu darsii torbaffaa kana bira dabarree itti deebinaa darsii itti aanu darsii 8ffaa bira dhaqna. Darsii 8ffaan kun maddiif liinaa liin waan jedhullee itti deebinaa ammaaf maddi qofa laalla. Maddii jechuun maal jechuu jenne darsii sadaffaa gaafa baranne maddii jechuun harkisuu jechuu jenne yookaan dheeressuu jechuu jenne irra turuu jechuudha maddii jechuun. Kanaaf wanni asitti baratamu dheeressuudha. Takkatti uf duuba isin deebisa. Darsii afuraffatti. Darsii afuraffaa kana keessatti baay'ee gabaabaadhaa sagaleen jenne. Fathaa, kasraa, dhammaa. Afaan Oromooti wal bira qabee isin barsiise. Fathaan akka A jedhe, kasraan akka I jedhe, dhammaan akka U jedhe. Afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuu tokko dheeressuu yoo barbaadde fathaa fakkeenyaaf A yoo dheeressuu barbaadde A lama goota. I dheeressuu yoo barbaadde I lama goota. U dheeressuu yoo barbaadde U lama goota jecha dubbachiiftuu gosa tokko lama gootee dheeressita. Afaan Oromoo keessatti. Asitti ammoo dubbachiiftuu yoo lama goote waan biraa ta'a. Nuuni sukuunaa fidaa jenne darsii 5ffatti baranne. Dubbachiiftuu fathaa yoo lama goote maaka silaa ture man ta'an nuuniin dabalata nuuni sukuunaa yookaan irra butanaa dabalata lama yoo goote. Kanaaf dheeressuu yoo barbaadde laman gootu jecha. Kanaaf dheeressuudhaaf waan dheeressaniitu jira. Wanni dheeressaniin kun xuruuful maddi jedhama. Xuruuful maddi jedhama wanni dheeressaniin. Qubee maddii jecha. Harfiin maddii 3. Qubeen dheeressituu. Harfii maddii jechuun qubee dheeressituu jecha. Qubeen dheeressituu 3. Tokko alifa. Lammaffaa waawi. Sadaffaa yaadha. Harfii 3 kanatu sagalee dheerinnaa kenna jecha. Sagalee dheerinnaa ka fidu harfii 3 kana alif waawii fi yaadha. Harfii 3 kana diddiimaa amma argitan diddiimaa harfii diddiimaa as keessa jiru kan harfii 3 bichaadha. Harfii 3 kanatu sagalee dheerinnaa kenna. Tole alif ta'ee waaw ta'ee yaa ta'ee qofaan harfii dheerinnaan ta'u qubee dheeressituun ta'u jecha. Qubee dheeressituu ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Alifa qubee dheeressituuti jechuudhaaf fathaan dursuu qabdi. Alifni yeroo hundaa sukuuna fathaan dura jiraattee yoo jette alifni dheeressituudha jenna. Isiin amma dheeressuu malee hojii biraan qabdu. Waaw dheeressituu ta'uudhaaf dhammaan dura jiraachuu qabdi. Dhammaa ta'uu qaba kan dura jiru. Akkasuma isiilleen dheeressituu ta'uuf sukuuna ta'uu qabdi. Isiin sukuuna taatee yoo dhammaan dura dhufte waawiin sun waawii dheeressituuti jecha. Akkasuma yaalleen dheeressituu ta'uuf kasraan dura tartee isiin ammoo sukuuna ta'uu qabdi. Alif yeroo hundaa sukuuna yoo dheeressaa ta'e alif harfi maddii malee waan biraa ta'uu hin danda'u waan ta'eef sukuuna inni. Garuu waawii fi yaan waan biraa ta'uu waan danda'aniif sukuuna ta'anii sukuunni irratti hin barraa'u ammoo harfi maddii yoo ta'an sukuunni irra hin jiraatu. Mallattoon sukuunaa irra hin jiraatu. Garuu ammoo homaan qaban yoo ta'e kasra dura jira yoo ta'e yaa dheeressituu. Damma dura jira waawiin yoo ta'e waawiin sun dheeressituu jecha. Harfiin maddii, qubeen dheeressituu 3 kunniin seera kanniin yoo guuttatan dheeressan jecha. Harfiin maddii 3 alif takka waaw 2 yaa 3. Jarri 3 seera 2 qaban. Seera 2. Alif seera 2 qaba.
alif harfii maddii tahuuf yookaan ulaagaan inni guutuu qabu tokko inni sukuuna tahu eega lammaffaa ammoo fathaan dursu waawillee seera lama qaba yookaan ulaagaa lama qaba tokko sukuuna tahu lammaffaa ammoo dammaan dursu yaalleen seera lama qabdi tokko sukuuna tahu lammaffaa kasraan dursu seera lama qaban jecha harfii maddii sunniin qubee maddii seera lama kanniiniin harfii maddii qubee maddii taanga qubee maddii jechuun qubee dheeressituu jecha tole fathaa barreessinee yoo alifa biraan barreessine sagalee san dheeressinii jecha akka qubee wahii barreessinee a biratti a dabalataa daballeetii jecha dheeressine jecha akkasuma dammaa biratti yoo waaw hin daballe akka nama uu lama itti godheeti jecha qubee dammaa qabu sanitti akka nama uu lama itti godheeti jecha afaan oromoo keessatti kasraa barreessine yoo yaa barreessine akka nama ii lama fayyadamee sagalee san dheeressituu taate sagaleen sun dheeressituu taate jecha darsiin 8ffaan dheeressuudha fathaa alifatu dheeressa dammaa waawtu dheeressa kasraa yaatu dheeressa yoo dheerina hin qabaatin akka darsii afraffaatitti kana laal a'ukhii yoo ta'e as biraan fathaa biraan alif yoo daballe aa ta'a jecha ka dammaa biraan waaw yoo daballe uu ta'a jecha ka kasraa biraan yaa yoo daballe khii ta'a jecha asitti dhufnee baa thuu khii dheeraa ta'e jecha dheerinni ammoo kaminni waliin harfii maddiin lamatu jira jenna maddii xiqqoma dheeressanii fi maddii baay'ee dheeressan jedhe xabiicii fi zaa'ida jenna kun xabiicii sani xiqqoma dheeressan baathuuqii xiqqoo dheeressan jecha haga dubbachiiftuu afaan oromoo lamaa jecha kanaaf haaluma darsii afraffaa barattan saniin irraa gadi jettan garaagarummaan darsii afraffaa fi kana addaan baastan kana hin dheeressitan dheerinna jiddugaleessa dheeressitan dheerinna gabaabaa dheerinna irra xiqqaa jecha xaafuuyii akkasi sarara sadi sadihin akkasi bifa saniin dubbiftan baabuubii taatuutii thaathuu akkuma saniin jecha irraa gadi illee baathuuqii buuthiiraa biixaaruu taaxuurii tuuxiza tiiqazuu taakhuzii akkuma darsii afraffaa sirnaan barattan taanaan kana dheerinna bicha itti dabalama malee wanni asitti baratamu maddii qofa dheeressuu qofa jecha sarara sadiin akkasi barattan kanallee xaafuuyii xuufii asii ol deebisuullee jiiyuufaa juuyaadii jaahiiduu tolchitanii harfiillee saasuucii dhii saacuu dhuu shiica haaluma saniin sadi hin barattan haga asitti kaamuuwii qiimaawuu waaliiquu niiluuqaa haga asitti jecha diddiimaan kun maddii waan ta'eef diddiimaa kana haaluma kanaan hunda isaa barattan kanaafuu darsii 8ffaa jechuun darsii 8ffaa kana keessatti darsima afraffaa ta'ee akkuma darsii afraffaa kanaa ta'ee dheeressuu jecha gaafa darsii afraffaa barannu maal jenne kanaan aa jenna kanaan ammoo uu jenna kanaan khii jenna jennee eegasi deemnee macarrasharra maal jenne kuni dogongoraa haga adda jechuun hin danda'amne takka gabaabaadha darsiin afraffaan jenne kanaafuu kuni haga adda jechuun hin danda'amne takka gabaabaa eega ta'e ka alifii fi waawii fi yaa qabu sun ammoo haga adda jedhamu takka dheeressinaa jecha dheerinna hisaabaa bahaa osoo hin taane dheerinna likkii maddii xabiicii ka xiqqoma dheeressinu jecha kanaafuu qubee kunniin bira jiru hin dheeressina tole amma as biratti waawiin bira alifatu jira argitan
واوين بر ألف تجر ألف جر كن واوين بر واوي سكونا مربرة ألف جر واوين تن ألف واوي جماعة جدني ألف هنكر أمني ملكتما واوين سن واوي إرسيتو تيجتشو فآتي ألفني أكنا ألفني واوي سكونا الران آني جركون ألف هنكر أمني barreeffama keessatti bu'aa qabaa garuu ammoo dubbisa keessatti bu'aa hin qabu homaa hin fayyadu akkanaan dhaabata jettanii akkasi qabattan jecha isan kanaafu alifni waawiin dura jiru haga ammaatti ilaal alifa hin qara'amne alifa sadii isinitti hime haga ammaatti alifa sadii isinii tokko alifa waawiin sukuunaa fuuldura jiru kuno milikkita waawii dheeressituutii isiniin jedhe kuno lammaffaa alifa akkana jiru kana kunillee alifa alifni sadaffaa amma isinitti hime alifa fathatayni fuuldura jiru milikkita fathatayniiti yaan tunin alifa jedhe isinii himee jira fathatayni fuuldura waan jirtuuf viidiyoo dura dabre yoo laalin ka itti aanutti yoo laalte sittilleen ulfaata kanaa waliin homaallee irraan fayyadamtu isa dura laaluu qabda sirritti xiinxaluu qabda kanaafi alifni maal gooti hin dheeressiti maal dheeressiti fathaa dheeressiti waaw maal gooti waawin sukuuna ta'uun ulaagaadha waawin sukuuna maal gooti hin dheeressiti eenyuun dheeressiti dammaa dheeressiti fathaa dheeressuu hin dandeettu jecha waaw yaan kasraa malee fathaa dheeressuu hin dandeettu jecha bifa kanaan yoo barraa'e jecha seera kanniin ulaagaa kanniin yoo guuttate alifni dheeressitu taati waawillee dheeressitu taati yaanillee dheeressitu taati wanni haarofni barannu hin jiru akkuma darsii afuraffaa sani wanni addaa baratan hin jiru garuu ammoo dheerinna wanni asitti baratan tole amma darsii torbaffaatti deebina darsii torbaffaatti wayita deebinu alifni dheeressituudha jenne waawillee dheeressituudha jenne yaanillee dheeressitu jenne amma kun alifa xiqqoodha tuni yaa xiqqoodha tuni waawii xiqqoodha dalagaan isaa akkuma gugurdaati alifnillee akkuma alifa xiqqoo sanii akkuma alifa guddoo dheeressiti alifni xiqqoon tunillee akkuma alifa guddoo sanii dheeressiti yaan xiqqoon tunillee akkuma yaa guddoo sanii dheeressiti waawillee akkuma waawii guddoo sanii dheeressiti dheeressuu malee wanni biraan jiru jecha kuni darsii 8ffaa fi 7ffaan akkuma tokkooti jettanii qabattan fatahatti aanee alifni waan dhufeef dheeressina baajin yaajin raajin haala kanaan dubbistan jecha darsii darsii 8ffaa maddii fi darsii 7ffaa fidhe jecha amma afaqqadaa xiqqoo isii laalla fakkeenyaaf با فتحة ألف صغيرة با ألف صغيرة جن صغيرة جتون تقو جت ألف تقو با فتحة ألف صغيرة با يا فتحة ألف صغيرة يا را فتحة ألف صغيرة را ميم فتحة ألف صغيرة ما لام فتحة ألف صغيرة لا همزة كسرة يا صغيرة إي ها كسرة يا صغيرة هي واو ضمة واو صغيرة و ها ضمة واو صغيرة هو همزة ضمة واو صغيرة و درق أبي جنة إيجاسي دبتشيفتو جنة إيجاسي عرفيت يعني جن قافت إتقوتاتي صغيرة جن قافت إتقوتاتي صغيرة جن ألف صغيرة يا صغيرة واو صغيرة جن ولتي أمودي بفني جري سدان ولتي جيتشتوكو كنن فكينيا با فتحة ألف صغيرة ولتي مالين بعد إيراك النجدة همزة كسرة يا صغيرة ولتي مالين إي ها كسرة يا صغيرة ولتي مالين يكون هي واو ضمة واو صغيرة ولتي مالين هو جتة كنا في درسين أفرافان تربفا في سدتفان قون مدي waanuma tokko xiqqeennaa fi guddinuma harfi maqu xiqqaa guddaa jechuutti garagara jecha amma asitti gaafa xiqqoo san sagiiraa jenneemi gaafa gugurdoo ammoo sukuuna jenna baa fathaa alif sukuun baa dhammaa waaw sukuun buu baa kasraa yaa sukuun bii
baa buu bii bakka sagiiraa reef jenne san sukuuna jenna. Yoo xiqqoo taate sagiiraa jenna, yoo gugurdoo tanniin taate sukuuna jenna. Haaluma saniin afaqqadaan bifuma saniin gadi geeffamu. Wanni addaa ta'e hin jiru. Darsifama afuraffaa sanitti dheerinna dabalu. Sagalee dheeressuuf qubee afaan Oromoo keessatti maal fayyadamna? Qubee san dachaa goona. A dheeressuun dubbachiiftuun A fa'a. A dheeressituu yoo godhuu yoo barbaanne A san lama goona. U dheeressuu yoo barbaanne U lama goona. I dheeressuu yoo barbaanne I lama goona. Garuu afaan Oromoo afaan Arabaa keessatti fathaan akka Aati jennee fathaa dheeressuu yoo barbaanne alifa itti daballa. Dammaan akka Uti jennee dammaa dheeressuu yoo barbaanne waawin itti daballa. Kasraan akka Iiti jennee kasraa dheeressuu yoo barbaanne yaa itti daballa. Jarri tunniin martu sukuuna jecha. Sukuuna ebaluu sukuuna itti daballa. Alifni kun hin qara'amu. Wanni achirraa hafe haga asitti barannee jirra. Ka asirraa hafe ammoo darsi viidiyoo itti aanutti walitti deebina. Baarakallahu fiikum. Nama hin geenne biraan gahaa akka namni hundi baratu godha. Inshaallah haala salphaadhaan ka itti aanullee itti fufna. Namni isiniin galin ammoo tokkoffaa isteeppiidhaan deemaa. Ka dura jiru durarraa jalqabaa ka itti aanutti taraa akkasii fixaa. Yoo kanaan isin dhibe ammoo kottaa nu biratti baradhaa. Yookaan bakka isinii mijatetti biradhaa. Namaan gargaarsifadhaa. Baarakallahu fiikum. Homaa wanni isin ulfaatuuf hin jiru. Wanni ati qur'aana qara'uu dhabdee bara meeqa lakkooftuuf hin jiru. Kottu qara'ii kottu baradhu. Haalli salphaadhaa. Inshaallah yeroo gabaabaa keessatti Ramadaana dhufuyyuu nama qara'u taate jecha qur'aana ofii keetii dubbiftee. Kanaaf sirritti xiyyeeffadhaa, sirritti qo'adhaa, isa tokko sirritti bilcheessaa. Kana kunoo gizee takkatti isinii kenne waan guyyaa hedduu qaraatan jecha sadiin laal kun guyyaa tokko yoo qaraate, kana guyyaa tokko yoo bilcheessite, kana guyyaa tokko yoo bilcheessite, asittuu sadi akka garanaatiin walitti afur jecha sarara sadiin akka darsii afuraffaa sanitti barattaa. Hundaa sirritti barannaanii wanni ulfaatu hin jiru. Isteeppiidhaan deemaa. Rabbi isin haa gargaaru. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.